Guyyaarraa kana wanta nuti saaqnu qarshii 140 kan inni baasu maal akka ta'e taabileetiidha. Taabileetiin sun maal akka ta'e waliin wajjin ilaallaa amma dhumaatti na wajjin tiraansiin jedha. Egaa guyyaarraa kana meeshaa tokko waliin saaqnachuudha. Meeshaan kun maal akka ta'e sirriitti walii wajjin ilaallaa kan inni baasu qarshii gara 140 jechuudha taabileetiin kuni. Egaa kuni iPad Pro dha. iPad Pro 2021 dha kan inni gadhiifame jechuudha. Inchiin isaa 11 dha jechuudha. Mee kanaaf bannee ilaallaa. Kun irra keessadha kan inni taa'u inni kuni. Taabileetiin isaa kun kana fakkaata. Qo'i isaa yeroo muraasa boodatti deebina. Loogoo Apple loogoo wajjin isinii fidu. Manuwaali garaagaraa kan biraan keebiliidha. Keebiliin isaa C2C dha. C2C jechuun normal C2C dha. Kanasa kan biraan chaarjeriin isaa jira. Isa kana ammasumatti gargaaru waan ta'eef dhiisna. Kanaaf amma wajjin ilaallaa jechuudha. Specification isaa maanta featureoota of keessaa qabu. Screen isaa irra yookaan screen isaa inchii 11 dha jechuudha. Gara kanaatti amma gara kanaatti jechuudha. Gaafa safaramu inchiin isaa 11 dha. Kan biraanii storage isaa yookiin immoo amma inni daataa qabachuu danda'u GB 512 dha jechuudha. Kan biraanii raamii isaadha. Raamiin isaa amma 16 jira. Garuu kuni raamiin isaa 8 dha. Kana chipsii isaadha baay'ee ajaa'iba kan godhu kun chipsiin isaa M1 chipidha kan as keessa jiru jechuudha. Almost Mac yookiin immoo kompiitaroonni Apple kan isaan fayyadamanidha. Featureoota baay'ee of keessaa qaba. Isa keessaa tokko kaameraa isaadha. Kaameraan lamadha kan inni boodarraan qabu. Dabalatees laadar kan jedhamu jira. Inni sun 3D scan gochuudhaaf kan gargaarudha. Kun iddoo kanatti argamaa jechuudha. Kan biraa iddoo kanaati kaameraan isaa inni irra keessaa ultra wide'dha. Ultra wide'n suni area bal'aa kaachisuuf kan gargaarudha. Megaa pikselii 10 gajjallaatti immoo kan argitanii kaameraan isaa inni gajjallaa megaa pikselii 12 jechuudha. Inni sun immoo wide yookiin immoo normal kaameraadha. Kan biraa kan fuulduraa selfie kaameraa asiin qabaata jechuudha. 4K video ama 4K tti dhagaa kan waraabuu danda'u jechuudha. Kaameraan isaas baay'ee bareedaa gatii ta'eef jechuudha. Baatirii laayifiin isaa websaayitii isaanii irraa akka jedhutti amma sa'aatii 10tti gaa utuu dhaggeeffatanii utuu adda walirraan kutiin amma sa'aatii 10tti gargaaru jechuudha. Ganama sa'aatii 2 kaastanii amma galgala sa'aatii 12tti utuu cufiin viidiyoo garaagaraa intarneetii browse gochaa yoo fayyadamtan amma kana ta'uu hin danda'a jechuudha. Kan biraa featurein kun qabu baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Saawundiin isaa kallattii afuriin qaba. Kanaaf yeroo saawundii bantan baay'ee high quality kan ta'edha kan isin dhaggeeffattan jechuudha. Fakkeenyaaf isin dhaggeeffachiisa. Ayidooma tokko asirraatii banee akkam akka ta'e isin agarsiisaa jechuudha. Takka connect godheen isin agarsiisaa interneetii connect gochuu gaafata. Akkaawuntii banuu gaafata. Akkaawuntii sana banee hundumaa godhee walitti deebinaa jechuudha. Amma setup godhee fixeeraa jechuudha. Hunda isaa setup godhee fixeeraa akkaawuntii baneeraa irratti YouTube daal godheera VPN daal godheera. Mee inni ilaalla saawundiin isaa akkam akka ta'u jechuudha. Afur qaba isin jedheera asiin lama asiinis lama qaba. Maybe notice gochuu dhiisuu dandeessu isin gaafa inni play ta'u garuu baay'ee saawundiin isaa baay'ee ajaa'ibadha. To the point where now it just does not make sense to ever buy one of those. Smartphones are way more connected. You can share your photos in seconds. They have way faster, more intuitive interfaces. Better quality, larger screens, more powerful, more advanced microphones with better noise reduction. And that's not even factoring in the supremely intelligent artificial intelligence which enhances the sharpness, the color, and brightens people. Kanaaf kun kana fakkaata ture mee warra kana mochuudha. Keyboardii isaa fi peenii isaa immoo walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaafi mee jalqaba irratti kana baasnee ilaalla. Kamitti akkasiin fayyadamtan waan akkasii of keessaa qaba. Isa kana yeroo biraa walitti qabnee dubbisnaa jechuudha sagantaa biraa irratti. Kanaaf amma peenii isheedha kan keessaa fuunu. Kanala kuni peeniin kuni qarshii 14,000. Yaada actually peenii jedhamu peensiliidha. iPen yookiin immoo iPencil jedhama. Kuni qarshii 14,000 jechuudha isheen kun almost qarshii 14,000 jechuun ani amma fakkeenyaaf bara kana eebbifama suufii naa bitaa jechuudha. Tole ergaa kana hiiknee amma immoo kana hiiknaa jechuudha keyboardii sana.
kana jechuudha keyboardii isaadha keyboardiin isaa kun qarshii 30,000 akkuma sila isinitti hime akkasidha zan magneetii ofirraa qaba kun ofii isaatii achi naannesseen karaa sanatti akka ta'utti godhaa jechuudha kanatti ajaa'iba jechuudha namooti fakkeenyaaf ittiin dubbisuu ittiin barreessuu ittiin qo'achuu barbaadaniif baay'ee ajaa'ibadha jechuudha fakkeenyaaf fakkii warri kaastanii kun akka kanatti godhatanii zan iddoo kanatti akkas gootanii irratti kaasuu dandeessu jechuudha salphaadha baay'ee isinitti tola keyboardiin isaa immoo ajaa'iba akkuma agartanii jechuudha kun isaa jechuudha keyboardiin isaa ajaa'iba texturein isaa namatti tola amma almost computer mataa keessanii qabaatan jechuudha taabii mataa isaa qaba barreeffama qaba wanta hundumaa ofirraa kan inni qabu salphaadha jechuudha yoona fayyadamuu wanticha ammasumatti nama rakkisu yeroo itti connect gootanii kaastanii jechuudha kanaaf kun dabalata saadha jechuudha irratti gaafa dabaltan akkanaatti namatti tola egaa qarshiin yoo jiraate wanta qarshiin gochuu danda'udha kun maaliifi kuma sondobaan keyboardii bitachuun yookiin immoo ittiin barreessuuf yookiin immoo keyboardii gabaarraa yeroo ammaa kana 500 waan bitamudha sasana kuma soddomatti baasanii gaafa keyboardii bitanii maybe fair ta'uu dhiisuu danda'a garuu yoo qarshiin jiraate wanta qarshiin bituu danda'u ilaaluun hin danda'ama jechuudha jireenya salphisuuf keessumaa namooti aartii irratti hojjetan drawingii garaagaraa hojjetan warri graafiksii garaagaraa hojjetan even video editingii warra hojjetan iyyuu baay'ee isin gargaara keessumaa garuu warra kitaabota barreessitan kitaabota dubbistan kitaabota yeroo dheeraaf dubbistan fakkeenyaaf warra mediisiinii fa'aa baratan yeroo dheeraatiif dubbisaa gatii turtaniif kompiitara caalaa waan akkasiidha kan isin barbaachisu yeroo hundumaa addeendumaatti qabatanii socho'uudhaafi akkasuma namoota kitaaba barreessitan kitaaba gurguddoo hiiktan baay'ee taableetiin bareedaadha jechuudha kanatti kanaaf kana fakkaata ture jechuudha gaafa cufamu gaafa keessa galee amma kanaadha jechuudha kan isheen geessu asitti qabatamee iddoo garaafiidha kan adeemamu jechuudha garuu kuni qarshii 100 meeqadha peenii isaa wajjin qarshii 140 jechuudha baay'ee chaarjii gochuu gaafa barbaadan kun asuma irra akkasitti geessu jechuudha kanaaf kana fakkaata ture namooti afford gochuu dandeessan kana bitachuu dandeessu baay'ee jireenya keessan isiniif salphisa gatii ta'eef jechuudha namoota professionally wantoota professionally fayyadamtan ogummaa garaagaraaf namoonni fayyadamtan baay'ee isin gargaara egaa kana ture yeroo dhiyootti sagantaa biraatiin immoo walitti deebinaa amma sanatti nagaan tura